Seenaa kana yommuu dhageessan si'a tokkotti gaddaa fi gammachuu guddaatu isinitti dhagahama. Qophii keenya har'aatiin seenaa ajaa'ibaa waggaa 25 booda ilmi maatii isaa waliin wal argatee taatee ajaa'ibaa uumame tokko isiniif qabannee dhiyaanneerra. Turtii gaarii. Mucaan waggaa 4 Saaruu jedhamu tokko mandara Hindii xiqqoo tokko keessa jiraachaa ture. Kan dhalates maatii baay'ee hiyyeessa ta'an keessatti yommuu ta'u, sababa kanaanis obboleessi isaa hangafni Guuruu jedhamu baabura dhiquun akkasumas haadhi isaanii hojii guyyaa tokko tokko hojjechuun kan jiraatanidha. Guyyaa tokko haadhi isaanii hojii halkanii hojjechuuf ni deemti. Mucaan hangafnis obboleessa isaa xiqqoo Saaruu raffisee gara baabura dhiquutti yommuu adeemuuf jedhu Saaruun kophaa ciisuu fi taa'uu ni sodaata. Sababa kanaanis obboleessi isaa bakka hojii fuudhee akka deemu ni kadhata. Jalqaba irratti didus booda irratti garuu waan itti boo'eef gara baabura sanaa waliin adeemu. Sa'a 2 keessattis dafee xumuree haadhi isaanii osoo hin beekin manatti deebi'uudhaaf ni karoorsa. Yommuu bakka hojii ga'us obboleessa isaa xiqqoo teessoo irra ciibsee gara hojiitti adeema. Kana booda Saaruun daa'ima waan ta'eef baabura tokko keessa seenee taphachuuf ni deema. Isa boodas baaburicha keessatti hirribni isa fudhata. Sa'a dheeraadhaan booda Saaruun yommuu hirribaa ka'u baaburichi gara biyya hin beeknetti isa fudhachaa jira. Mucaan waggaa 4 gara biyya hin beeknetti yommuu adeemu hagam akka nama sodaachisu tilmaamuun salphaadha. Baaburichis deemsa isaa yommuu xumuru magaalaa guddoo Kaalkutaa jedhamu biyya Hindii keessatti argamu dhaabuudhaan geejjibamtoota buusuu jalqaba. Mucaan xiqqoon sunis wanta godhu wallaaluudhaan baaburicha keessaa bu'ee yommuu dhaabbatu namoonni achiin darbanis osoo isa hin xiyyeeffatin bira darbu. Sababni isaas magaalaa sana keessa namoonni kadhatan hedduu waan jiraniifi. Haala kanaanis guyyaa hedduu dabarsa. Guyyaa tokko ijoollee akka isaa waliin ooluu jalqaba. Gaaf sana garuu namoonni tokko dhufuun ijoollee sana hundaa walitti sassaabanii konkolaataa fe'anii fudhatanii adeemu. Akka carraa ta'ee Saaruun qofti jalaa miliquu danda'a. Gaaf tokko beela'ee muka jala taa'uun namoota reestooraantii ta'anii nyaata nyaatan ilaaluu jalqaba. Namicha nyaatu tokkoonis mallattoodhaan na nyaachisi jechuun ni gaafata. Namtichi sitti siqee kophaa asii maal akka godhuu fi maatiin isaa eessa akka jiran ni gaafata. Garuu mucaan sun daa'ima waan ta'eef sirriitti dubbachuu hin dandeenye. Namtichis mucicha gara dhaabbata ijoollee maatii hin qabneetti geessa. Achittis yommuu gaafatan mucaan sun barreessuus ta'ee iddoo dhufe sana ibsuu waan hin dandeenyeef achitti fudhatanii guddisuu jalqabu. Haa ta'u malee dhirsaaf niitiin Awustiraaliyaadhaa dhufan tokko akka mucaa isaanitti guddisuudhaaf ni gaafatu. Heeyyama argatanii mucicha fudhatanii gara Awustiraaliyaatti adeemu. Achittis mana guddaa, nyaata gaarii fi wanta barbaade hundaa argachuu jalqaba. Ijoollee dureessa ta'an waliinis ooluu jalqaba. Maatii isaa dhugaan alas wanta barbaade hundaa ni argata. Erga guddateen boodas kolleejjii seenaa. Konkolaataa mataasaas oofuu jalqaba. Kun hundi ta'us haadha isaa fi obboleessa isaa irraanfachuu hin dandeenye. Kutaa isaa keessattis kaartaa biyya Hindii guddichaan maxxanseera. Teeknooloojiittis fayyadamuun googiliidhaan maatii isaa barbaaduu hin dhiisne. Haala kanaanis guyyaatti sa'a 10f yeroo tokko tokko ammoo guyyaa guutuu maatii isaa barbaadaa oola. Yommuu barbaadu homtuu isaa hin hafu. Karaawwan, daandii baaburaa fi kan kana fakkaatan ilaalaa oola. Kan nama gaddisiisu ammoo Hindi keessatti dhaabbanni baaburaa 10,000 ol kan argamu ta'uu isaati. Dadhabbii hedduu boodas wanta barbaadu tokko ni argata. Innis naannoo jiraachaa ture sana Google Earth irratti ni argata. Akkuma argeenis dildila naannoo isaanii, faabrikaa haadhi isaa hojjettuu fi isteeshinii baaburaa naannoo isaanii jiru yaadachuu jalqaba. Maqaan naannoo isaaniis Gaanesh jedhamuun beekama. Isa boodas gaaffii kam keessaa osoo hin galiin tikkeettii kutatee gara biyya isaatti adeema. Akkuma deemeenis achi jiraachuu yoo baatan hoo jechuun ni shakka.
yoo jiraatanii ana ta'uu koo wallaalan hoo jechuunis ni yaadda'a. Akkuma achi gaheenis jaartiin tokko dhuftee itti maramti. Wanti isaa galuufii baatus xiqqoo turee yommuu hubatu haadha isaa ta'uu ishee ni bara. Duris iji haadhaa hin soobu akkuma jedhamu haadhi fi ilmi waggaa 25 booda wal argatanii gammachuudhaan boo'uu jalqabu. Kana boodas wanti nama gaddisiisu tokko akka uumame itti himti. Innis dur yommuu badu sana obboleessi isaa isa barbaacha asiif achi yommuu jedhu baaburri irra bahuun akka du'e itti himti. Seenaa kana hunda booda yeroo ammaatti biizinasii mataa isaa hojjechaa haadha isaaf wanta barbaadde hunda guutuun jiraachaa jira. Seenaan kunis sirriitti dhaga'amuu yommuu jalqabu fiilmiin hojjetamuufii danda'eera. Nutis jireenyi yeroo tokko tokko akka yaannetti osoo hin taane akka nu yaadamitti ta'uu isaa dhaamaa qophii keenya har'aa asumarratti goolabna. Nagaatti.